Oduu simbirtuu ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya ibsi shaagoo jechuun motora miidiyaa hawaasaa irratti kan beekamu fonqolcha hamaa isa mudachuuf deemaa jiraachuu akkasumas kanneen mooraa qabsoo Oromoo keessa turan garaana jaalalaan liqinfamu lafa buleeyyii Oromoo kanneen ta'an jaalalaan qabamu maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Tora miidiyaa hawaasaa irratti dirree qabsoo keessatti kan beekamtu Aadde Maakii Oroo qabsoo keessaa harka fudhachuun galaana jaalalaan nyaatamuun ibsi shaagoo malee jiraachuu hin danda'u jette. Sirna qabsoo waggoota dheeraa geggeessaa turte ulaagaalee jaalalaanan barbaachisu saba kana bilisoomsuun qaba. Aga sabni kun bilisoomutti qabsoo keessaa dudduubatti hin deebi'u. Jaalalaaf ulaa banaa ta'e hin qabu jechuun waggoota dheeraa booda eega dhaadataa turte booda dhiyeenya kana galaana jaalalaan liqinfamuun waa'ee jaalalaatti deebi'uun qabsoo keessaa miliquun gara jaalalaatti fuulleffatteetii jedhan. Lafa buleeyyii haadha faaxee jedhamuun beekamu jaalfadiiloo waliin isaanis kanneen lafa buluuf umurii keenya dabarsine gaadhaa jedhan hariiroo jaalalaaf jaalala dhugaa barbaanna yeroo hedduu lafarratti dabarsineerraa jedhan umurii keenya kanneen balleessaa turre gaabbii keessa seenneerra ka jedhan haati faaxee lafa buleeyyii kanneen ta'an jaalfadiiloo waliin hariiroo jaalalaa kan eegalanidha. Ibsi shaagoo fonqolcha isa mudachuuf deemaa jiruun lafaa dhufaan tokko dhiyeenya kana toora miidiyaa hawaasaa irratti ol ba'uun maakii jaalladheeraa jechuun ibsishaatti dhaaddataa jira. Ibsishaarraa fudhachuuf karoora qaba jedhee irra deddeebii kan dhaaddataa jiru ibsishaaf bakka hin kennu qabsoo koottan fufaa jedhaa jira. Ibsishaa fi lafa buleeyyoowwan kanneen gara jaalalaatti seenan keessa hanga yoonaatti jaalalli isaanii karaa seera qabeessaa fi sirna wal fuudhiinsaa irratti fuulleffachuu baatullee fuulduraaf akka wal fuudhuuf deeman dubbatan. Kanneen keessaa haadha faaxeen lafa buleeyyii tokko yoo ta'an jaalfadiiloo waliin kanneen gameeyyoota jedhamuun waamamaa jiran yoo ta'u Aadde Maakiin dirree qabsoo Oromoo keessaa fardasii fe'achuun galaana jaalalaa keessatti kufteetti jechuu maddeen gabaasaa jiru. Maddeen ka gabaasaa jiran ibsi shaagoo toora miidiyaa hawaasaa irratti kan beekamu yoo ta'u gara dirree jaalalaatti kan seenan qabsooftuu Oromoo Aadde Maakii sirna qabsoo keessaa baasuun galaana jaalalaaf qabsoo jaalalaatti makeeraa jedhan waa'ee saba ishee waggoota dheeraa dubbataa turte harka marattee keessaa miliquun gara jaalalaatti kan kufte yoo ta'u jaalalli isaanii toora miidiyaa hawaasaa irratti mootii koo giftii koo jedhanii wal waamurra darbeeraa jedhan. Lafa buleeyyii haadha faaxeef jaalfadiiloo dabalatee waggootan dabarsine yaaddoo gurguddaan dabarsine jedhan amma kan nu barbaachisu jaalala keessatti kufuudha. Bultii jaarrannee lafa buleeyyii taanus gara jaalala dhugaatti seenuu qabnaa jedhan. Mormii fi fonqolcha ibsi shaagoo mudachaa jiruuf ibsishaan irra deddeebiin harkan kennuu jedhaa jira. Qaamonni maakiin harkaa baasuuf tattaafataa jiran abjuu keessa jiru jechuun dubbata. Kan maakii jaalladheera jechuun tuuwiin jechuun maqaasaa moggaafatee lafaa dhufaan kuni ibsishaa irratti sagaleewwan dhukaasaa garaagaraa ka darbataa jiru agam maakii harka keessa galfadhutti dudduubban deebi'uu jedhaa jira. Lafa buleeyyii gara jaalalaatti seenaniif kanneen dirree qabsoo Oromoo keessaa miliqan toora miidiyaa hawaasaa irratti jaalala isaanii eessaan ka'u jedhu miidiyaan keenyas jala bu'ee hordofa. Kanneen keessaa deeggartoota gamaaf gamanaa waliif isin dhiisu tokko ta'aa deemaa waliin bulaa harrii filadhaa wal fuudhaa jechuun kawaamicha taasisaa jiru. Amma yoonaatti jaalalli isaanii karaa keessoon dhugaadha moo soba kan jedhu kanneen giraa gabbaamanii jiran heddummaataa jiraa jedhan. Ibsi shaagoo fi maakii gidduutti hariiroon jaalalaa sirna qabsoo keessaa bahinsaan gara jaalalaatti godaananiiru. Akkasumas lafa buleeyyii haadha faaxee fi jaalfadiiloo dabalatee qabsoowwan jaalalaa taasisaa jiran milkaa'aa jira jechuu yaada isaanii qoodan toora miidiyaa hawaasaa TikTok irratti karaa laayivii dabarsaa jiran hariiroo jaalalaa dhugaa fi haadha warrummaa fuulduraaf waliigaltummaa qabu jechuu maddeen gabaasan. Akkatti isinitti haasawaa gara tokko kolfisiisaa jira bar meebii maal jedhama? Maalitti haasaa irratti? Sabani saban gift gallery, thank you so much my brother. Kana nyata gifti ke. Koi sima Hamzi wannan sitti mukana dade bannatin abota barbari. Ani wannan sin je nan dage na daga jirtu ban. Ati akana taate koi Hamzan akana taate. Hamzin ma koi wannan mali wanta godda amutu jira akana wannan taate fati. Into barri si gale indo Hamzi arsuf den. Ishin ille akana gaafa taatu gaafa argitu bar sirratti tan qabaararu barbaaddi. Ati qoftanni jedhi gaafa siin jedhe ani obbolee keeti miti maali qoftanni jedhi to kostarri jedhi to dhiira akka kiyyaatu argatteen beetu jedhe. Dhiirri akka kiyyaa bari eessaa iyyuu gabaadhaa nama bitamuu miti ani jedhi. Qoftanni jedhi anatu jala deemaa ishii danda'amu jedhi.
Sigale tuwi argaan jiru eegalatu tuwi waan laal jarli friend chiki bira qabattee jechuun chiki bira qabattee as qannaataan kabira tajanajjana akkasi bad muudidhaan taphatta abbee kan bira inta jalaajjanta sigale okay akkasitti waan sigale akkasitti waan agarsiis fakkaatan maal taatee akkana bo'aa akkamitti dhiira jettee si fuuti moo maali wanna sarraatanyinatiif si fuuti maali mana keessa akka dalagduufi fi waxii akka wattuuf si fuuti maal taate dhiiroo attee tee amma cufan baalee biyya waaqoo guutuu dhaabaatee ante akkana taata amma cufan saabaan thank you so much cufan ish amma wanna jedha laal in booyin saban thank you Guys, saban baay'ee ni tiktok biraat mala si halaalu ka ibsishaan akkas ta'eeti miti bar ate amma ideology keetu deeme malee ibsishaanis nama gaariidha ishiinis ani gaafa beeku nama gaariidha garuu ate akkanatti gadi buute ka amma bareedduun takka dhufte sii galchuu hin fedhu qilee haasaan tusaabii bareedni bira tajanaajen iskaar gurguruu saabu iskaar gurguruu ichi kooti iskaar gurguruu hai salam kan tiga ni yota nushi iskar argi iskar aku silakan bane beram bane mba oi network eshi hello maria abit ati baitin bagazan ወይ አማርኛውን እንደምትያናችን ይሄ ልጅ ፍቅር ይዞት እኮ እንትን እየተባባሉ ግን ምናምን የተነዘረትን በሬስና እሺ ኢሲኒታ ዲላ ሀና ፊዳጅሩ በቃ ሙስተኒን በበሬስና ዋና ካናባሩ ፍሉ በደድነ ከሲፉኛ እናባው ሳቢ በደድነ ከሲፉኛ እናባቱ ኩኒ ጃላላ ሞ መጋኛ ማኪ ብቻ ይተርጊኝ ማኪ ይተርጊኝ ani amalal ibsi shafis ergay duratti akka wanna wanta qura labdani benne anatu jiddurra nyaata ani yo sana ba shebin da kabe primary mala asart manan da it's fine why jala ki yana asart ante it's fine bo don't worry just normal tahu ingat bande ida kaba ችግር አለብኝ እኮ ani sinin ararsati galchi an ittima jaalalti guyyaa takkaani maanno akkanman argiteen an ta'u jechuun dandeettu jaalalti ka dubartii sanuu ka dhalaa erga yeroon booda si jaalachaa dhufti malee takkittumaan dhalaan sin jaalattu wanna ta'eef isa ittimaa sirriitti mucaan jinjanaa kana hin danda'a silkiidhaan nama janajjanuu kana dhalaa meeqa wanna godhe janajjanee fixee mucaan kuni mucaa jabaadha sabboonaadha oromoodha shabalaadha mucaa baaleetii mucaa warra keera warra sikkoo mandootii jedhaani hiriyaa kiyya jedhaani mucaa jabaadha jedhaani baay'ee na jaalatte amma jettiin wannan hin barbaanneef malee innaa akkasi siima taradda'iin jedhaan mucaan kun biyya ormaa jira ani sin jechu wam dammo tuniyu ያማኒ ፕሊዝ ani si jaalachuun wam dammo tuniyu jaala ki si gibsu rakkin yoo ta'e boo suni sababa si galee ay kana amma nama dhageettutu jira argite si galee amma ani waa yoona siin jedhu ati si jaanjese jaalalti tun nan dhageettu ishii garuu gaafan jedheen waa jedheen na dhaga'uu dandeetti hamsi miti si galee amma millar ani keessaan barsiyaa hin jedhe ati amma social media irratti akkanatti aga ta'u ani siyaafitu
keessa. Si janus danda'a. Tahu waktu matu miti ibsan sahabi mana nggak beda sih? Akan argan nabi ka jalan dunan cek sahabu. Akan argan nabi ka jalan dunan cek sahabi. What's going on, man? Ini harganya. Insyaallah khaitiga. Harganya jera Hamzi. Family mau isinya berbeda. Family anda kira udah dekat dekat semua. Dedi amal le badru itu dedi. Dedi ya. Ma ate koftan ni jadi maalo rabbi sodatu yojir gurracha garba gurracha kitte dibba maalo jar sole sitti basnu koftan ni jadi no arab sisiste Karena jalan mau ko baanu arab sisista je kat jadi koftan shamizin kapsu fatu kan warra sahabu warra hisab da mu kamu waja tanan jona waje imi sahabu itin mi waje jala yun be kina galu fi sahabu mucana kana barate banna ta suga marade jira mucani samusa yu dhabe jira mucaka na duran ane akana timiti kabe tuga nafa ke sabai lukai kitton radema jirti kitai shi decha jirur rabahe rakata beriti sahabu Edo surra finna kun jara da takala ko jira mana barusadin mata mamara chalku mana barumsa barachun danden reference sayu raja kite dume gubata jira kun amma akana yoda tan barina nama fakata nama miti bari shir ga jalate bon ugma jirtu sittima nama benar gitu jalachun betamiti fakasi oga dem tani dullon mati jalachun nani madalu mo maini what's going on isin nani madaltu mo aratu sin madal lisabu ilmi dira sabu jalli burwacha adidi dala be kan yit sabu skabdina so ilmi dira kana barbada hamzi ilmi dira bakana si chik kana barbada ilmi dira tau kabdante qoftan ni jadime dira tau kabda